Barbaraan kan bifame haa ta'uti waaqayyo jiraatan tokko keenya nu qarqaare guyyaa har'a kanallee jabeenya nu ta'ee eegumsa nu ta'ee araara nu baay'isee dubbii waaqaa araarii waaqayyo ganam jaalalee waaqayyo ganam maalidha haaraadha waan jedhuuf haleluuyaa jabeen isaatiin kun miila isaa jaljarraa ulfinni guddinni waaqa jiraata kanaaf haa ta'uti aayyoon nu kadhatteerti waaqayyo aayyoo nu kenne kan eebbifame haa ta'uti ameen. Hada kada ada ebba haleluya ardu keenya gudba gamane fini safatauti amma mo torbani dabar afran waaqayyo qarqare wana mantana afura kullu ratti wali baratu jirra haddalle mo dabarre wali barana torban jalqabne afuri kullun inni akka namoti regan qilleensa odontain umna qof odontain inni waaqa jiraata uuma akka ta'e ajjinimmoo hojjaan afur kullu baraf moofasu keessatti maal fakkaata waan jedhu waliin ilaalaa turre deebinee immoo hojjaa afura qulqulluu dinqii hojjaa afura qulqulluu dhalootaaf jireenya gooftaa Yesuus Kiristoos keessa waan jedhu waliin ilaalaa turre ajjimmoo torbaan dabre deebinee afurri qulqulluun gooftaa Yesuus irraatii kaka'e gooftaan maan jedhe odoo ani deeme isaniif irri jira yoo ani deeme akka kiyya ta'e qarqaarsa kasaniif dubbatu kasan gorsu kakara dhugasan geessu isaniif maal tocha isaniif ergaa inni kunini biyyi lafaa isa beeku hin dandeenye isan immoo isan dhaattuu jira isan keessa immoo maal ta'a jiraataa jedhame akka maantana walilaallee qabatu afurri qulqulluuni amana keessatti eenyummaa amana keessatti maal hojjetaa waan jedhu waaqayyo nu qarqaaree walilaalaa ulfinni guddinni waaqayyo haa ta'uti. Har'a immoo wanti nu waliin ilaallu fakkeenya afurri qulqulluun dubbii waaqa keessatti ittiin himame waliin ilaalla. Nooteen akkuma beeku warri keenya aadaa keessatti dubbii akka isiin nama galuu dandeettu fi abbootiin keenya maanguddootii jaarootii maal tolchanii dubbii fakkeenyaaf mammaasan dubbatan. Kasi miti goggodduu mataa siin kaa'an. Karasii galuu danda'u fakkeenyaa fi mammaasii maal tocha karaa beektaa atiin qalbeeffachuu dandeettuun si qarqaara jechuudha. The same thing is true. Waaqayyoon dubbii isa keessatti karaa beektaa ilmi namaa dhugaa waaqaa beekumsi namaa yaada namaa qalbii namaa ol ta'e kana karaa namni qalbeeffachuu danda'uun akkaataa namaa galuu danda'uun gara keenya dhufee ulfinni guddinni waaqayyoof haa ta'uuti. Haleluuyaa. Akkuma nuti cuftu beeknu. Waan gooftaa Yesuus Kiristoos eegi dubbannu fakkeenyi gooftaa Yesuus Kiristoos ittiin himame eegilaallu tokkini hoolaa waaqaa jedhamee himame maqaa waaqaa barbaadan eebbifame haa ta'uti. Beekna miti nuti cuftinu Yohaannis garbichi waaqayyo wangeelii Yohaannis tokko 29 gubbaa deemtanii gartan guyyaa gooftaa Yesuus Kiristoos gara isaa dhufe argee maan jedhee jedha kunoo hoolaa waaqaa cubbuu ilma namaaf kan kenname jedhee jedha akkasuma miti. Maanjechuu barbaade garbichi waaqayyo Yohaannis gooftaan hoolaa miti. Garuu eenyummaan isaa akkaataan inni itti dhufe sababii inni itti dhufe hojjaan waaqayyo gara biyya lafa kana isa erge inni waaqaa lafaaf gubbaa uume ta'ee odoo jiru waaqan walqixxee ta'ee odoo jiru sagalee waaqayyo duwwaa of tochee foon uffatee jedha miti lammii koo. Du'alle keessa du'a nama barame fannoo gubbaatti fannifamee jedha. Sagaleen waaqayyo akka beektaa hoolaa qalmaa'ee geessanii ka waan tokkollee hin moromne gooftalleen warra isaa ijjeessa sun duratti calli jedhee jedha. Dhabanaasanii hin dubbattu waan si gaafanni kanaaf deebiin kennitu jedhanii gooftaan kunin ka lafaaf gubbaa uume gooftaan kunin jabaan gooftaan kunin jechi tokkoon lafaaf gubbaa kan raasuu kan danda'u. Gooftaan calli jedhee jedha. Hoolaan qalmaa waaqayyo jaallatu. Hoolaan qulqulluudha. Hoolaan qajeeladha. Fakkeenyi kun nu galuu akka danda'uuf. Kunoo haleluuyaa. Ilaa hoolicha waaqayyo isa cubbuu biyya lafaarraatii fuudhuu jedhee jedha. Maqaan waaqaa bara baraan eebbifame haa ta'u. Gooftaan hoolaa ta'eef kunin hoolaa ta'ee gara mirga abbaa isaan keenya. Guyyaanni mirga abbaasaa du'a dabsatee
هاليلويا جوراتي دبستي كاي وياني وفناني مرقا أباستاي ما تاي لين تاي بقاو هكبر بنانجيت فمها تاوتي هاليلويا سكلي واقعيو كيسا كيسا من قدوت كيسا إني تقومو همبوي كنو لينجيتشي بوسا يودا إدى داويت كيسا كاي موئرا نانجيري ما تاي هردا أمانتن هولا متيني أمانتن إني لينجا بقاو هكا برابران كيف فمها تاوتي جلبي جفتنو أين جلبي فتا غفتا كناف جلبي فتا أغلبي جفتنو أينما غفتا هما وانتي بيلا فكم قبجرو هندلو الرين بيلا فكم قبجرو وتما بيلا فكم قبجرو وانتي هندلو أينو جراتي جراسا غفتا يسوس ميري سجل جرا سجل واقعيو كيسا لفا قباتي عنقوني أينوف كنميرا أناف كنميرا هاليلويا أكما يو لين جلالتن نمي أبان فلي جنني فلي إلى لين جا قلنا مثلا وان نوسو إنجرا سودا إنجرو كذبتي لينجي نفسه دكتشا غفتا يسوع كريستوس كنين هاليلويا لينجا تأي هاليلويا نوجدو تمانتنا جرا مكاوكا بربران كيف فمي هاتو ورنيكا غفتا كنا لينجوما سان أرجن ويا نويسا غري إسا دورتي أكنا ممالته أكنا مدوئه ثاني جنا مكاوكا بربران كيف فمي هاتو أكنا مدوئه مالف إفا ساراتي كاكي ulfinni saarraati kakay simboo saarraati kakay sagalee waaqayyo wayaan isaatiin gubbaarraati agammiin isaatii jedha sagalee waaqayyo eegi dubbatu ameen ilma namaa kan fakkaatu argee jedhe uffata gadheera tokko akkinni uffati hidhaa warqee mudhii isaa gubbaatti akkinni hidhate haleluuya mataan rifeensi isaa akka cabbii akkinni ta'e haleluuya miilli isaa akki beektaa sibiila ibiddi keessatti bassanii akka inni ta'e fuulisa akka ifa akka aduu akka ifu sagalee waaqayyo keessatti dubbata maqaa waaqaa barabaraan keeffame haa ta'u fakkeenya nu galuu danda'u waaqayyo nu barsiisa maqaan isaa barabaraan keeffame haa ta'u har'a fakkeenya gooftaa Yesuus Kiristoos nu jirtu waan beeknuu fi deddeebi'amee waan himamuuf isa ni kaase har'a immoo hafuurri qulqulluu kunin akka nuusu waan barbaadu gooftaan aniin osoo deemee isaniif jira yoo an deeme akka kiyyaa isaniif erga jennaan gaddanii jedha gaddii keessan kunin yeroo gabaabaan duuba gammachuutti hin geeddaramaa jedha maqaan waaqa barabaraan keeffamaa ta'uti eenyuttuu gammachuu kana nu deebisa hafuura qulqulluu isa dhufee nu gidduu jiraatu isa barabaraan mana ofii nu tolfateettu hafuurri waaqayyo gadda warra sun gammachuutti dadhabbii warra sun ulfinnatti haleluuyaa sodaa warra suni ija jabinnaatti jijjiiree seenaa hojjete maqaa waaqaa barabaraan keeffame haa ta'u hafuurri waaqayyo maalitti fakkeeffameera hafuurri waaqayyo nu saphaliis jennaa yookaan immoo namooti biraa immoo gugii jedhu sagalee waaqayyo hafuurri guyyaa gooftaa Yesuus Kiristoos inni cuubamu jedhe haleluuyaa yeroon sun samiin gubbaatti banamee hafuurri waaqayyo akka eenyu jedha akka gugee eenyu irratti bu'ee jedha Yesuus Kiristoos gubbaa bu'ee jedha maqaa waaqaa barabaraan keeffame ta'u Yesuus cuubamee bishaanichi keessa akkuma ba'een kunoo bantiiwwan waaqaa hundi isaa fi banaman achumaanis hafuurri waaqayyo akka fayyadaman beekuman hafuurri waaqayyo gugee miti garuu fakkeenya eenyu dhufee fakkeenya gugeen fakkeenya samaliisan eenyu gubbaa bu'ee gooftaa Yesuus Kiristoos gubbaa dhufee jedha maqaa waaqaa barabaraan keeffame haa ta'u hafuurri waaqayyo hafuura xurii miti hafuurri waaqayyo hafuura maalidha hafuura qulqulluu ameen gugeen maaliin beekamti gugeeni qulqullummaan beekamti inosentii ta'uusiin beekamti sagalee waaqayyo keessatti akkas jedha wangeela Maatewos 10:10 gubbaa deemtanii eegalaatan Yesuusitti dabalee kunoo akka hoolota yayyii gidduu dhaqanitti isin erga egaa akka bofaa abshaalaa ta'a akka gugee garraamii ta'a jedha akka bofaa abshaalaa guddiqoonatti tolu xaa'oo ta'a akka gugee immoo akka sabariisaa maal ta'a garraamii ta'a jedha namni hafuurri waaqayyo tuqe
Ameen. Namni hafuura waaqayyoo dhandhame. Ameen. Jireenyi isaa, eenyummaan isaa, yaadi isaa hin jijjiirama. Hammeenyi isaa kakalee, haleluuyaa, jijjiiramee dhiqamee hafuuran dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoosiin qulqullaa'ee eenyulleen Kiristoosiin eegi ta'e inni nama haaraa akkuma jedhame eenyummaa haaraa akka fakkeenya waaqayyootti uumameen, haleluuyaa. Nama Kiristoos fakkaachuutti guddatu ta'a. Maqaan Waaqaa bara baraan eebbifame haa ta'u. Gara warra Galaatiyaas 5:22 deemtanii ilaaltan firii hafuura qulqulluu sagalee waaqayyoo keessa nuti ibsinu qabeen keessaa tokkini fakkeenya gugee qaba. Maqaan Waaqaa bara baraan eebbifamaa haa ta'uti. Jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa fi karraamummaa of dhowwuudhaas jedhe sagalee waaqayyoo. Akkuma nu beeknu gugeen addunyaa kan gubbaatti maaliin beekamti yookaan immoo sabaliisii maaliin beekamu fakkeenya nagaati. Akkasii miti. Nu warri aartii beekna durii jalqaban bardargiituuf jalqabnee warri mafakkirii qoramu ture. Yeroo itti maal barreessaa turre waan gugee kan guyyaa nagaa jedhanii jira miti. Gugee waan magariisa tokko baal tokko afaan isii tolchanii fakkeenya maaliif yoo inni gubbaatti fakkeenya nagaati. Esentintisu hafuurri qulqulluun eenyu fakkaatee bu'ee gugeen fakkaatee sabaliis fakkaatee bu'ee jedhe. Maal jennaan namni hafuura waaqayyoo qabu, namni Kiristoositiin fayye, namni dhiiga Kiristoositiin fayye, namni dhiiga Kiristoosiin qulqullaa'e inni nama haaraa gisee jedhu haaraa waaqa fakkaatee ba'ee jechuudha. Ameen ameen. Kanaaf sagalee waaqayyoo keessatti isan maal biyya lafaati? Isan soodda biyya lafaati. Isan ifa biyya lafaati. Ameen ameen. Haleluuyaa. Har'a namooti waldaan gooftaa Yesuus Kiristoos lakkan gubbaatti inni gatii dhiigan bite waldaa fakkeenya Kiristoos calaqqiftu. Ameen ameen. Aganni dhufee waldaa ofii fudhatu. Waldaan kun biyya lafa gubbaatti isaniif anaaf isan fakkeenya waaqayyooti. Namooti akkuma gooftaa Yesuus Kiristoos waaqayyoo abbaan nu barsiise nan akkam akkas jettaa. Na waliin ooltee, na waliin bultee akkam waaqayyo abbaan agarsiisa. Anaaf waaqayyo abbaa maalidha? Tokko. Namni na argee eenyu argeera? Namni na argee abbaa argeera jedhee dubbate. Namni isan argee mootummaa waaqaa arga. Namni isan argee Kiristoos arga. Namni isan argee maqaan waaqaa barbaraan kan eebbifamaa ta'uti. Nagaa arga, gammachuu arga. Haleluuyaa. Namni isan argee hafuura waaqayyoo, ayyaana waaqayyoo isan irratti arga. Maqaan waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'uti. Haleluuyaa. Nu ofimaan deemnu jireenyi kennin, eenyummaan kennin, bultiin kennin, bayitiin galiitiin kennin, eenyummaan isaa hafuura waaqayyoo. Warra waaqayyoo fo'aman, warra waaqayyoo bitaman. Haleluuyaa. Warra waaqayyoo addaan fo'e waldaa jechuun addaan gooftaa fi waaqayyoodhaa fi kan fo'aman jechuudha. Waldaa jechuun warra hafuura waaqayyoodhaan hidhamanii firii waaqayyoo ganamaa galgalaa 30, 60, 100 haleluuyaa baasu maqaa waaqaa bara baraan kan eebbifamaa ta'uti. Sagalee waaqayyoo keessatti bara maantana dhaloota miidhama gidduutti, dhaloota karaa irraati bali gidduutti, isan warra dukkan kee jiru gidduutti, isan akka ijoollee ifaati jedha sagalee waaqayyoo. Akka ijoollee waaqayyoo warra waan ittiin komataman hin qabne, warra mudaa haxxummaas hin qabne akka taataniif isin dhaloota miiciramaa fi karaa irraati gola gidduutti biyya lafaa irratti akka ibsaa in ibsituu jedha. Eenyuun jechuu jira? Siin jechuu jira? Eenyuun jechuu jira? Nuun jechuu jira? Eenyuun jechuu jira? Waldaan jechuu jira. Maqaan waaqaa bara baraan kan eebbifamaa ta'uti. Dhaloota maantan miiciramaa, dhaloota maantan dukkan kee jiru, dhaloota maantan karaa dhugaa irraati bale irraati gole kana akka waldaatti akka nama fayyeetti akka murteessinuuf akka hamannuuf waaqayyo nu yaamne waaqayyo hafuura isaa nu hidhachiifne akka maal taanuuf warra maantana dukkan kee jiru warra maantana sansalata seeqanaan hidhamanii jiruun hidha baasuu akka dandeenyuuf waaqayyo hafuura isaa nurratti dhangalaase maqaan waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Biyyi lafa irratti akka maali? Akka ibsa ibsituu. Biyyi lafa maal kee jira? Dukkan kee jira. Dhalooti kun maal fakkaata? Miiciramaa fi karaa irraati badeeraa jedha. Eenyutu deebise? Eenyutu deebise? Har'aa anaaf isan waaqayyoo isan mana hafuura qulqulluuti teessoo kiyyaa warri nuun jedhettu lafkan gubbaa assaayimentiin waaqayyoo nu kenne
akkasumas ganama galgala walitti baanee buddeen nyaannee ililchinaa gargaargolla walontaatiin hojjaa waaqayyoo akka hojjennuu fi maqaa waaqaa bara baraan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa Yesuus. Ingiliffaan fulaan reefu dubbisuun baay'ee garaanatu paastar. Akkas jedha. Do all things without grumbling and fault finding and complaining against God and questioning and doubting among yourself, that you may show yourself to be blameless and guileless, innocent and uncontaminated, children of God without blemish, fault and unreplicable death. In the midst of crooked and wicked generation, spiritually perverted and perverse, among whom you are seen as a bright light, stars or beacons of shining out clearly in the dark world. Nami hafura waaqayyo qabu as gubbaa maan jedha blameless and guileless. Hadhaa of keessa hin qabu jedha. Maqaa waaqa bara baraan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Waa'ee gugee waa'ee sabaniisaa yeroo qorannu sabaniisii of keessatti gaa'ilii beektaa hadhaa suniin of keessaa hin qabu jedhan. Maqaa waaqa bara baraan eebbifame haa ta'u. As gubbaa maan jedha warri Kiristoos hin amane kan waaqayyo dhiiga isaan bite warra garaan warra nu garaa eenyu qabnaa jedha sagalee waaqayyo keessatti nu garaa yaada laphee eenyu qabnaa Kiristoos qabnaa jedha. Lapheen Kiristoos hammeen hin qabu. Lapheen Kiristoos haltummaan qabu. Lapheen Kiristoos yookaan immoo keessi Kiristoos eenyummaan Kiristoos jibban qabu. Hammeen hin qabu. Soban qabu. Fakkeessuun qabu. Inni qulqulluu ta'e kanattu akka inni akkaniin qulqullaa'ise maaf naaf qulqullaa sagalee waaqayyoo jedhe. Maqaa waaqa bara baraan eebbifame haa ta'uuti. Haleluuyaa. Fakkeenya gugee laalleerra waliin lammaffaan immoo fakkeenya mallattoo yookaan immoo chaappaan fakkaatama. Maqaa waaqa bara baraan eebbifame haa ta'uuti. Akkasi isin immoo erga dhugaa wangeelan fayyinaa keessan karaa isaan dhageessan isin warra dhageessan itti amantan hafuura qulqulluu isa abdachiifameen mallatteeffamtaniirtu. Hafuurri qulqulluun immoo warri kan waaqayyo ta'an galata ulfinna isaaf yeroo furamanitti wanta nuyi argachuuf jirru abdii keenyaa jedhe. Maqaa waaqa bara baraan eebbifame haa ta'u. Hafuurri qulqulluun nu gidduutti akka maalitti ilaalame akka beektaa chaappaatti akka mallattootti akka nama dhiigaan bisametti. Haleluuyaa. Maaliif abdii keenyaa jedhe. Waaqayyoonni abdii guguddaa waan nu kenneef tajaajilii haqa dadhabbiin tajaajilu of duratti maal qaba? Abdii gonfoo eebbaa qaba. Jireenyaan nu jiraachuu jirru of duratti waan qaba. Jireenya barbaraatu nu eegata. Gooftaan yoo an deeme gubbaa sunitti mangaarii sini qopheessaa jira. Ameen ameen. Jireenya as tajaajilu, jireenya ilma namaa tajaajilu, jireenya waldaa tajaajilu, jireenya saba tajaajilu, jireenya biyya tajaajilu hunduma gubbaatti waaqayyo inni abdii eebbaa nuuf qaba. Abdii sun dhaqqabuuf immoo amma nu keessa maal tolche mallattoo kunoo na amanaa. Haleluuyaa. Kan natti sana eegata waan jedhu abdii nu kennee jedhu. Ameen ameen ameen. Warri lafanatti man bitan warri konkolaataa haaraa bitan beektu. Konkolaataa 50,000 birrii 50 keettee si mallatteessanii si kennan. Maaliif? Boreetii atini gan lamaan har'aa baaftee fixxu aksunitti maalidha? Chaappaan kunini makiinaan sunini kan kee ta'uu mirkaneessaa jedha. Yoo fixxee baafte immoo guutumaa guututti waraqaa sun dabarsanii si kennan. Aagin ta'eeroo makiinaan sun kan kee jira waraqaatiin immoo fuula mangistii jira. Miti akkuma daseemti gistiru har'aa afurii waaqayyo nu keessatti siil tolchee chaappeessee maaliif dhugaa waaqayyo nu dur jirsun akka beekuu dandeenyuuf abdiin akka jira abdiin jiraataan akka nu dur jiru garsiisuuf waaqayyo waan kan tolchee maqaan isaa bara baraan eebbifame haa ta'u. Afurii qulqulluu kunoo karaa beektaa chaappaa mallattoo kanaan gara kee dhufe afurii waaqayyo kan guddisee na tolu paastareela wal dubbachaa ture bara maantana kee jiru kan keessatti bara maantan kakuu haaraa dhiigan argani kan keessatti
warri Kiristoositti dhugeeffate hundinuu maal ta'aniirani hafuura waaqayyoo irraa kaka'ee maal ta'ani dibataniiru. Maqaan waaqa barbaadan eebbifame haa ta'u. Hundi keenya dibata waaqayyoo qabna. Ameen ameen ameen. Haleluuyaa. Sagalee waaqayyoo keessatti gara erga Yohaannis isa duraa 2:20-21 deemtanii galaatan sagalee waaqayyoo akkas jedha. Isin garuu isin qulqulluu sanaan isa qulqulluu sanaan dibamtaniittu. Hundumtuun keessan beektota. Dibanni isin isa biraatii fudhattan garuu isin keessan jiraata. Inni waan isin barsiisuu fi namni biraa isin barsiisuu hin barbaachisu. Hafuurri isa inni dibata jedhame kunin waa'ee waan hundumaa isin hin barsiisa. Barsiifni isaas dhugaadha. Sobni keessa hin jiru. Maqaan waaqaa bara baraan eebbifame haa ta'u. Eenyutu isan kee jira? Isan hundumtuu hafuura waaqayyoo irraa kaka'e dibamtoota taataniitani. Hafuurri waaqayyo sun isan keessatti gara dhugaa san geessa. Isan keessatti Kiristoos ni mul'isa. Isan keessatti mootummaa waaqayyoo isan qopheessa. Hafuurri sun eenyu jedhama? Dibata jedhama. Maqaan waaqaa bara baraan eebbifame haa ta'uti. Har'a ebeluutu dibamee isattu dibamee qofa hundaatiin nu warri Kiristoositti dhugeeffannee hafuura waaqayyoon dhandhamne hundinuu keenya hafuura waaqayyoon dibatamneerra. Maqaan waaqaa bara baraan eebbifame haa ta'u. Kana kan sagalee waaqayyoo fakkeenya dibataatiin hafuura qulqulluun eenyu akka ta'e nu gidduutti kan ibsu ifni isaaf haa ta'uti. Arraba ibiddaan hafuurri qulqulluun fakkeeffama. Ameen ameen. Faaruu keenya hedduu qabanna. Ameen. Yoo waan hafuura qulqulluu qabannu maal qabanna? Irree waaqayyoo, ibidda waaqayyoo, haleluuyaa, kaka'umsa waaqayyoo, irreen seexanaa haa jibu hafuurri waaqayyoo jechaa kanaan dura farfachaa ture. Maqaan waaqa barbaadaan kan eebbifamaa ta'uti. Waaqayyo hafuura isaa kana maaliin fakkeessee fide? Ibiddaan fakkeessee fide. Ibidda beekna waan ibiddi jijjiiru. Ibidda beekna waan inni tolchu. Sagalee waaqayyoo keessatti akkas Wangeela Maatewos 3:11 bareeffamee galaala. Yohaannis itti fufee yaada gara keessanii geeddarachuuf keessanii fi bishaaniin isin nan cuuba. Inni ana booddee dhufu garuu anarra hin jabaata. Anis kophee miila isaallee baachuudhaaf namaa ta'uu miti. Inni hafuura qulqulluu fi ibidda maatocha isan cuubaa jedha. Maqaan waaqa bara baraan kan eebbifame haa ta'uti. Hafuura qulqulluuf maaliin isan cuuba? Ani bishaan isan cuubaa yaada waan geeddarattaniif. Ammaan booda garuu kan isan hin beekne kan isan gidduu jiraatu kan ulfinni isaa irratti kaka'e hanga jedhee kophee miila isaayyuu hiikuu baachuu naaf hin tolle. Hafuurri waaqayyoo ulfinni isaaf haa ta'uti. Yeroo waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos dubbatee inni kan jedhu kun immoo baay'ee garannaaf. Yaa saba waaqayyoo gooftaa Yesuus Kiristoos malee kan hafuura qulqulluu nam cuubuu danda'u tokkollee hin jiru. Ameen ameen. Akkuma yeroo dabre dubbadhu inni kan jedhu kun guddoo garannaaf. Maal jennaan yoo isa kan beekte qofa hafuurri waaqayyoo sirra akka buufatu. Yoo isa kan beekte qofa mana hafuura waaqayyoo ta'uu kan dandeettu. Yoo ati isa jaalattee, isa maxxantee, isa eebbiftee, isa waaqeffattee qofa hafuurri waaqayyoo mansi tolfatee sirratti waan guddaa kan hojjetu. Inni isa hin beekne kun kan isan gidduu jiraatu. Inni na duubluuf garuu kana caalu gad jedhee kophee miila isaa baachuu kan hin dandeenye. Yeroo inni haleluuyaa maal isa cufa hafuura qulqulluu fi ibiddaan cuufaa jedha. Akkuma nuti cuftuu beeknu hojii ergamoota 2 yeroo ergamootii gooftaa Yesuus Kiristoos yaada tokkoof fura tokkotti ta'anii waaqayyoo galateeffachaa waaqayyoo abdii waaqayyoo kenne eeggachuu otoo jiran sagalee waaqayyoo akkas jedha. Ayyaan guyyaa 50ffaa inni Pheenxeqoosxee jedhamee beekamu yommuu ga'e hundi iddoo tokkotti walitti qabamanii turan. Dingata huursaa waaqarraa akka bubbee bubbisutti dhaga'ame. Manichi isaan keessaa jiranis guute. Arraba ibiddaa kan fakkaatan isaanitti mul'atan. Gargar tamsa'anii wanti akka arraba ibiddaa kun tokkoon isaanii irraa ta'anii jira. Maqaan waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Maaltu wanti akka arraba ibiddaa haleluuyaa tokkoon warra gubbaatti mul'atee jedha. Ameen ameen. Hafuurri waaqayyoo kun hafuura ibiddaan nama muudu guutu. Maqaan waaqaa bara baraan kan eebbifamaa ta'u.
seera Lewwotaa 6:10 gubbaatti himtanii galtan sagalee Waaqayyoo maal jedha? Ibiddi eessarraatiin badin mana Waaqayyoo keessa maaliin hin badin? Ibiddi hin badini jedha. Ameen ameen. Ibiddi iddoo aarsaarraati. Ittuma fufee haa boba'u malee hin dhaaminii jedha. Yaa saba Waaqayyoo waldaan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaamamte dadhabbinaaf mugiitiif muluquuf hin yaamamne. Maaltu sii kennameera? Irree fi ibiddi aangoon isiif kennameera. Ibiddi fulaa aarsaa Waaqayyoo irraati. Maal hin ta'in hin badinii jedha. Ameen ameen. Jireenya keessan keessaa ibiddi Waaqayyoo hin badin. Ameen. Ibiddi afur qulqulluu bankeen keessaa bakkeessan keessaa tajaajila keessan keessaa hin dhaamin. Ameen ameen. Sagalee Waaqayyoo keessatti akka nu waliin beeknu gara Timootewos isa lammaffaa Phaawulos garbichi isa Timootewos yeroo inni gorsu maal jedhu yeroo beektaa ani harka koo sirra kaa'ee kadhadhu sun kennaa argattu sun of keessatti hojii of keessatti qaqqabsiisi of keessatti gabbisii jedha. Maqaa Waaqaa bara baraan eebbifame haa ta'u. Kanaafis kennaa Waaqayyoo isa yeroo ani harka koo mataa kee irratti kaa'ee siif kadhadhe kenname haaressitee akka biddaatti akka qabsiiftuuf si yaadachiisaa jedha. Nu cufa keessatti maaltu jira? Ibidda Waaqayyootu jira. Tajaajila kennaa wanti adda tolchu warri garii ibidda kana okkaamseera. Warri garii ibidda kana nama ergisee manii warra duwwa. Afuurri Waaqayyoo garuu har'a maal barsiisa? Ibidda maantan kennaa harka sadarkaa argatan kana of keessatti hin dhaamsina. Of keessatti maal tolcha? Gabbisaa jedha. Haaleluyyaa. Yaa saba Waaqayyoo jireenya maantana tajaajiluu kan keessatti bara Waaqayyoo keenya keessatti yaada Waaqayyoo fiixaan baasuu kan dandeenyu yoo ibiddu kennu keessatti qaqqabate maqaa Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Afuurri Waaqayyoo yaa bishaaniin yookaan immoo rivers of living watering beekama. Wangeela Yohaannis 7:37 deemtanii ilaaltan akkuma kanaan dura waliin ilaalle guyyaa ayyaana guddaa sun Gooftaan Yesuus Kiristoos sagalee isaa ol fudhatee iyyee dubbate isan keessaa namni dheebotee ni jiraate gara kiyya haa dhufuuti haa dhuguuti jedhee jedha. Maqaa Waaqaa bara baraan eebbifame haa ta'u. Isa keessaa maaltu burqaa? Yaa'ii bishaanittu isa keessatti burqaa jedhee dubbatee jedha sagalee Waaqayyoo. Achi gabboo immoo Gooftaan Yesuus Kiristoos wanni inni waan kan dubbateef warri isatti amane warri isa dhugeeffate hafuura qulqulluu warri argachuu deemuu fi waan kan dubbatee jedha. Maqaa Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Hafuurri Waaqayyoo kun akka bishaanii nu keessa dhangala'oo qofa hin taatiin hafuurri Waaqayyoo kun gubbaarraatii akka rooba addaa nurratti dhangala'e. Maqaa Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'uti. Akkuma nu cufti nu beektan bara dhuma gubbaatti jira sagalee Waaqayyoo. Ani warra foon uffatu gubbaatti ijoollee dhiiraa fi ijoollee durbaatii gubbaatti hafuura kiyya maal gocha qusee kennaa hin jenne. Irra maal gocha irratti dhangalaasaa jedhe. Maqaa Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hojii ergamoota 2:33 gubbaa kan jiru baay'ee garaana tuqa baay'ee jaalladha. Inni gara mirga Waaqayyoo abbaatti of fudhatame hafuura qulqulluu isa guddichifame ture abbaarra fuudhee maal gochee nurratti dhangalaasee jedha. Ameen ameen. Hafuurri Waaqayyoo kun akka maali dhufe akka maantana rooba addaa haleluuyaa lafa jiisee warra maantana nyaatuuf midhaan qopheessee jedhu hafuurri Waaqayyoo nurratti maal ta'e nurratti dhangala'ee jedha. Rooba fi ameen bishaaniin yaa'aa bishaaniin hafuurri qulqulluun himama. Fulaan maantana bishaanii jiru jireenyatu jira. Fulaan maantana bishaanii jiru magariisatu jira. Gogaan magariisa jijjiirama. Durii jireenya jijjiirama. Ajaani haleluuyaa urgaa gaariin jijjiirama. Fulamaan jiru fulaa bishaan jiran. Yaa saba Waaqayyoo wanti seenaa keenya mi'eessu wanti seenaa keenya jijjiiru argamuu hafuura qulqulluuti. Maqaa Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'uti. Hafuurri Waaqayyoo kun nurratti haa dhangala'uuti. Hafuurri Waaqayyoo kun nu keessatti akka yaa'ii bishaanii nu keessa haa burquuti. Isa lafaa gogaa jiisee ameen seenaa jijjiiru. Ulfinni guddinni maqaa Waaqaaf haa ta'u. Kan dhumaa hafuurri Waaqayyoo kun maaliin
fakkeeffame afurii waaqayyo kun uffata umnaani fakkeeffame ulfinni guddinni waaqayyo haa ta'u. Wangeelii Luqaas 24:49 gubbaa deemtanii eegilatan sagalee waaqayyo akkana kuno isa baanko isiniif abdachiise isiniif erga garuu akka nama uffata guutuu uffatutti waaqirraa humna amma argatanitti mandaricha keessa tura isaaniin jedhee agamaani akka beektaa namni uffata uffatu ameen ameen akka namni uffatu maal uffatanitti irree hafuura qulqulluu jabeenya hafuura qulqulluu agaa uffatanitti Yerusaalem keessatti hin bayinaa jedha. Akkuma nu cuftuu beeknu gooftaa Yesuus Kiristoos illee deebee waan kan jedhee warraan. Kisuma miti hojii argamootaa 1:8 ilaaltan akka humna waaqayyoo yeroo gabaabaa duuba humna waaqayyoo hidhattu argattu akkasumitti asitti hin bayina eegii irree waaqaa humna waaqaa argattaniin booda Yerusaalem qofa hin taatin akka andaara biyya lafa deemtanii dhuga baasuu kiyya naaf taatanii jedha. Maqaa waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Hojii ergamoota keessatti kan baay'ee natti tolu waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos eegi dubbatu. Gooftaa Yesuus Kiristoos waaqayyoo Yesuus nama Naazreeti kana hafuura qulqulluudhaan dibee humnaan akka isa hidhachiisee jedha. Naanna'ee hojja gaarii hojjetee jedha. Ulfinni guddinni waaqayyoof haa ta'u. Har'aa qulqulloota saba waaqayyoo hafuurri waaqayyoo anaaf isan maal nu gorsuu jira maal nu dubbachuu jira. Akkuma gooftaa Yesuus Kiristoos isan namalee waa tokko illee tolchuu hin dandeettan jedhe ani muka wayiniiti isan immoo damee kiyya. Ameen. Eegina maxxantanii jiraattan malee waan tokko illee tolchuu hin dandeettan akkuma gooftaan jedhe har'allee argamaa fi qarqaarsaa hafuura waaqayyoo kan malee dandeenyee biyya lafa gubbaatti tajaajiluu haa ta'u. Haleluuyaa. Eebba sabaa eebba biyyaa ta'uu hin dandeenyu. Maaltu nu barbaachisa? Argamuu hafuura qulqulluu. Hafuurri qulqulluun jireenya keenya akka saban isaa akka maantana gugee nurratti haa buufatuuti. Hafuurri qulqulluun akka biddaa nu keessatti haa qabatuuti. Hafuurri qulqulluun akka irree haa nu jajjabeessuuti. Hafuurri qulqulluun akka yaa'ii galaanaaf bishaanii nu keessaa burquuti. Hafuurri qulqulluun akka roobaa haa nu jiisuuti. Nurratti haa dhangalaa'uuti. Kaanee waaqayyo waliin kadhanna maqaa waaqaa bara